yeroon ijaan argu abjuu natti fakkaate. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aa seenaa addunyaalessaa nama barsiisan jedhe isiniif qabadhee waan dhiyaadheeruuf hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jecha subscribe gochuun Oromiyaa 24tiif maatii akka taatan kabajaan kan isiniin gaafadhu ani gammachiista shoometi kallachumaan gara seenaa kanaatti maatii ijoollee dubaraa babbareedduu hedduu qaban dubartoonni isaaniillee heerumaaf kan gahanitu turanii hundi isaaniiyyuu baay'ee waan bareedaniitiif kan isaan fedhan gita hiriyaa isaaniitiin jaalallee qabatanii yeroo gaarii dabarsanii heeruma otoo hin taane akka bareedina isaaniitti nama baay'ee sooressaa qabeenya qabu itti heerumanii jiraachuun fedhii isaanii ture. Barnoota isaaniillee baratanii xumuraniiru. Haa ta'uutii garuu otoo hojiin qabatiin dura akka aadaa baramaa naannoo sanaatti heerumanii booda hojii qabachuun wanta baratame. Maarreegaa mucayyoo isaanii keessaa ishee tokkoof guyyaa ta'e tokkorraatii kaasee kennaan gatiidhaan baay'ee qaalii ta'e otoo ni bitama jedhee barbaadamee magaala sana keessatti gonkumaa argamuu hin dandeenye karaa poostaan manatti dhufuuf ni jalqaba. Kennaa sana duuba waraqaan jiru yaa bareedduu magaala kanaa baay'een si jaalladhaa ergaa jedhu qaba. Yeroo kanatti mucayyoon kun argitee baay'ee gammaddee kennaa sana obboloota isheetti illee argisiisuun mana kana keessaa meeshaan akkasii eenyuuf dhufee beekaa ani akka abjuu kootti nama sooressa nama baay'ee na jaallatu argachaatiin jiraa carraa keessaniif bu'aa jettee itti fokkoruu ni jalqabdi. Kennaan sun jalqabee guyyaa guyyaadhaan uffata gatiidhaan baay'ee qaalii ta'e kophee gatiidhaan baay'ee qaalii ta'e ajab hanga nama jechisiisutti karaa poostaa mana isaanii ga'aafi barreeffamoota kennaa sana waliin qalbii shi'atuu danda'an guyyaa guyyaan poostaa sana waliin ergamu. Maatiin illee mucayyoon isaanii nama sooressa qabeenyaan illee nama isaan madaalutti akka heerumtu waan barbaadaniif jaalallee meeshaa qaalii ta'e kana erguu fi baay'ee jaallataniiru. Namni kun immoo miseensa maatii sanaa guutuutti waan beekuuf guyyaa tokko tokko kennaa yeroo erguu fi isheef qofa otoo hin taane haadha abbaaf akkanumallee obboloota isheef kennaa gatii qaalii ta'e ni ergaafii ture. Isaanillee kennaa sana yeroo fudhatan namni kun akkam sooressa waan ta'eef kennaa akkanaa bitee nuuf ergaa kan mucaa keenyaa otoo ajaa'ibsiifannuu kan keenyayyuu caalee jedhanii ittiin boonu jalqabanii. Haala kanaan garuu guyyaa tokko namni kun kennaa qofa otoo hin taane bakka jireenya isaa itti himuun wal arginaa jedhee gaafateeni. Kan nama ajaa'ibu hanga kanaatti namni kun eenyu akka ta'e maqaan illee mucayyoon kun waan beektu hin qabdu. Waa'ee isaas waan dhageesse waan tilmaamte waan tokkoyyuu hin qabdu. Tarii kan shakkite beekuu kan dandeesse nama baay'ee sooressa mana baay'ee konkolaataa baay'ee qabu maallaqa akka garaasaatti wantoota qaalii bitee fayyadamuu akka danda'u ta'uu hubatteetti. Yeroo walaa arginuu jedhee xalayaadhaan gara mana isaaniitti ergu maatii isheetti himuun har'a yeroo jalqabaaf jaalallee koo arguufidhaa nagaa jettee itti dhaammattee biraa deemti. Deemtees bakka beellama kanaatti nama kana ni argatti. Yeroo argitu baay'ee bareedaa ofiillee uffata qaalii ta'e uffatu nama guutuu ta'e ni argatti. Innillee kana dura maqaadhaaf malee qaamaan isheetti siqee waan hin beekneef hangan tilmaameetii ol ati dubartii baay'ee bareedduudha si argachuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'amee baga nagaan dhuftee yaa nama ani jaalladhu yoo fedha kee ta'e immoo gara fuulduraatti haadha manaa koo godhachuu barbaadu jedhee nagaa dhiyeesseefi. Isheen illee akkanumaan eessaa akka dhufte yoom akkana argite waa'ee koo eenyu akka sitti hime waan tokkoyyuu beekuu baadhus haalota kee fi barreeffama ati guyyaa guyyaadhaan natti ergiturraa kaaseen baay'ee natti tolteettaa jettee isatti dubbatte. Guyyaa kana wal arganii wal baruumaaf qofa waan ta'eef walirraa gargar ba'u. Baradhaatii yeroo sana bilbillee hin jiru kan ittiin waliin dubbatan xalayaama qofaanii.
Xalayaan yeroo ga'u maatiin illee banii dubbisuu waan danda'uuf si'a lammaffaa wal arguuf barbaadan immoo yaa jaalallee koo torbee tokkoof waliin akka bashannannuun barbaadaa maatii kee yamsiisiitii ana bira koottu jedheen ergaafi maatiinis arganii jaalalleen kee akkana siin jedheeraa si'a kana kennaanis siif hin dhufne bakka wal argitanitti sarpiraayis si gochuuf fakkaata laataa jedhanii isheetti himu. Isheen illee akkuma durii ishee baay'ee gammaddee qixooftee bakka namni kun ishee beellametti qaamaan ni argamti. Harka qabatees gara mana baay'ee guddaa ta'e tokkotti ishee fudhatee deema. Fuuldura mana sanaa konkolaataa lamatu dhaabbata. Keessa yeroo seentu meeshaan mana sana keessatti argamu dhuguma kan namni bitee fannifate otoo hin taane uumamaan mana sana keessatti kan maxxanfamu fakkaata. Sababiin isaa waan hundumtuu warqeedhaan kan faayame. Bakki siree ciisicha isaa bakka siree mana mootota durii fakkaata. Yeroo sanatti teeknooloojiin ammayyaadha jedhame mana isaa keessatti argama. Haa ta'utii garuu balbala mana isaa akkan ga'etti waan tokko natti dubbatee ture. Mana kana keessa waan barbaadde ilaaluu dandeessa. Haa ta'utii garuu waan tokkoyyuu kuni maalidhaa? Kun immoo maaliifi jettee anaan na gaafachuu hin dandeessu jedhee isheetti dubbata. Erga sanaa laaltee wantoota nama dinqisiisan akkanumallee wantoota nama naayisan waan hedduu argite. Mana sana keessa dubartoota baay'ee babbareedoo ta'an kutaa garaagaraa keessa jiru. Kan gaafanneef waan tokkoyyuu gaafachuu hin dandeessu jedheera. Akka hin dubbanneef immoo dubartoota baay'ee babbareedoo kana duratti isheen illee beektutu mana sana keessatti hidhamee rakkoo argaa jira. Mucayyoon kun mana kana keessa guyyaa tokko akkuma bulteenis cireen yeroo qophaa'uu fi meeshaa cireen itti dhiyaatuu fi jalatti barreeffama dafii deemii namni kun baay'ee hamaadha yoo deemuu baatte akka dubartoota mana kana keessaa ni hidhamtaa ergaa jedhu argite. Kan barreesse hojjettuu mana sanaati. Argitee calli jettee ciree ishee erga nyaattee booda namni kun hojiidhaaf manaa bahee ni deema. Dubartoota hidhaman keessaa tokko bira deemtee wanta afaan isheetti cuqqaalame irraa kaasuun maaliif akkana taateettaa jettee yeroo gaafattuun mucayyoon hidhamte kun dafii deemii namni kun kennaa gatii qaalii ta'een nu goyyomsee mana kana keessatti erga nu fidee booda maatii keenya waliin irree hariiroo jalqabee sababoota garaagaraa uumuun gatii cidhaa gatii barnootaa fi liqiidhaan maallaqa dirqiidhaan maatii keenyarraa akka fuunu nu taasisee otoo nuun fuudhiin maallaqa maatii keenyaa otoo hin deebisiin nuun otoo jirruu jaalalleen koo ni badde jechuun magaala keessatti suuraa keenya maxxansee poolisaan nu barbaachisee nuyin immoo mana kana keessa nu dhoksee jira. Mana kana yeroo namni gara biraan dhufu nuyi kutaa dhoksaa keessa seennaa bahuu fi tooftaa gara biraa argachuu waan hin dandeenyeef otoo kana siin godhiin dafii bahii jettee isheetti dubbatti. Yeroo kanatti mucayyoon kun baay'ee naatee maali yaa rabbii wanti kunii jecha otoo jirtu yeroo laaqanaa ni gaha. Yeroo laaqanaa kanatti hojjettoonni mana sana keessaa dubartoota babbareedoo hidhamanii kana gara kutaa dhoksaatti geessanii anaan immoo keessummoonni waan dhufaniif kutaa mana ciisichaa keessaa hin bayinii jechuun natti dubbatanii. Yeroo kanattanis kutaa ciisicha koo seeneen keessummaa dhufe yeroon ilaalu abbaa kiyyadha. Namni jaalallee na godhachuuf kadhe kuni abbaa koo waliin hariiroo qaba. Kan dafee sammuu kiyyatti naaf dhufe anaan giddu galeessa godhatee abbaa kootti michoomuun qarshii gaarii irraa fudhachuuf akka ta'e battaluma naaf galee. Dhufees qofaatti erga na dubbisee booda nagaatti naan jedhee abbaa koo waliin deeme. Erga kanaatii hojjettoonni mana sana keessaa dubartoota hidhaman fuuldura koornarii manaa jala ka'anii. Haalli kun borna qunnama jedhee waan hin yaadeef nama mooraa du'atu fakkaatteen mooraa lakkisee baheen kutaa bulchiinsa poolisii magaala sanaa bira deemuun waan ta'e waan hin arge namoota rakkachaa jiran lakkoofsaan ergan isaanitti himee booda battala konkolaataa qabatanii na waliin mana sana dhufu. Abbaan mana kanaallee yeroo dhufu qabamee poolisiif ni kennama. Dubartoonni mana sana keessaas hundinuu hiikamanii sababa kanaan badan jedhamanii magaala keessa barbaadamaa kan turan gara maatiitti deebi'anii. Abbaan mucayyoo kanaas qabeenyan saamamne. Qabeenya namni kun saamee horate kunis gariin mootummaaf gariin immoo maatii dubartoota hidhamaniif akka hiree isaaniitti galii ta'ee fi nama kanarrattis hidhaa umurii guutuutu murteeffame. Qabeenya harka jalaan dafqa namaa nyaatanii ijaarantu dhuma isaatu kana fakkaata. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun hiriyoota keessaniif akka qooddan illee kabajaan isin gaafachaa nagaa.